yeroo sana narratti duulan warras maal jedhu narra duulu maaliif akka duulanu sin beeku ani aduulanu wamaa rakkoo tokko illee hin qabu yeroo kamiyyuu taanaan jechuudha an of ta'ee isin ta'ee miti of ta'ee nama ummata kanaaf dhaabbatuudha yeroo kamittiyuu taanaan isa isin dogongortanu laalis isin duukaa hin dogongoru karaan kan koo ittuma hin fufa jechuudha alhamdulillah isin immoo jechuudha akkas waan hunda baalaansii godhee nama dubbachuu danda'u rabbiin of biraa qabaachuu kootiif rabbiif galanni haa ta'u maaliif bakka itti dogongoretti illee naqimmiiduu yookiin immoo natti himuu na sirreessuu dandeessu amma doktor poostii isaa wayii hin argine beekaadha hayyuudha dhageettii qaba utuu inni komiina irratti kaasee dhaabbadheen dhaggeeffachuu danda'a kanarraa kanaaf immoo namoota akka talbaa xaxaanuu fi an uumamuu jaraatiyyuu jechuudha ayidoon hin beekuun jechuudha si galee maaliif yoo immoo dhugaatii just waanan hojjedhu gaarii kan jajjabeessu gaafa dogongorullee yoo dhufee keessaan natti hime yoo fena hamate natti tola. Kaleessa yeroo gaarii hojjettu kan si cabsu. Siinoona baasi. Dogongortus si cabsa. Siinoona baasi kan hin dubbanne. Ani hin dubbanne siinoona baasi malee. Ana amma maaltu jira beektaa master? Yaa. Ilaa soddaaf duudaan lafaa ka'anii ijoolleen warra soddaa ijoolleen sanyii mootii naaf kolchaati. Rakkoon amma gama warra soddoota kiyyaa kana jiru maa inni xiqqaan jaraa wal qocholaa guddaan jaraa wal qochola si galee walitti rarraa wal gadi harkisa daabree wanni akkasii sun mul'ata tokko kana wal gadi harkisuu hin jira lammata mootu ka fuuldura jirullee amma ijoollee hundi isaanii amma hiriyootuma kiyyaa sillee pirezidaantillee namni xiqqashoo walitti hin dhiyaanne paastaricha qofa gama warra sanyii mootiitirraa isallee hammeenya waliin qabnu soddaadha akka soddummaa isaanii kabajaa amantii isaanii kabajaa fi yaa waan beeta kiristaanaan deemneef inni waan maziiran dhufneef waliin agarru jechuudhumaaf mubelleen abdilleen every single person agaa adde enu taqabsooftu sa maqaa isii takkitti hasan daaboolleen ba'u bililleelleen ba'u artistii qabeelleen ba'u hunda isaanii hiriyootuma kiyya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e aga ijoollee daa'imman reef lafaa dhufan akka dooktor Biqiltuu kananuu jechuun amma gama warra soddaa kiyyaa kana maaltu jira beektaa isuma dhugaati kaama dhugaadha xiqqashoo gaafa achi girri jedhee ayyiriin seenee fi ila feemasni jimmaa feemasa kutaa biraatirraa adda waan godhu ijuma kan irraa sitti himaan haman beeku ummata kana ijaa fi gurrallee haguugdanii akka faras gaariitti ofuu barbaada isu aychaalum xiqqashoo yeroo tokko gisee waa gootan waa dalaydan namni nu jala taa'ee taaptaap godhu komplink sheer godhu fooloo godhu ergaa keenya kun dhaga'u kuni namuma akka keenya barate disipiliin yaallachoo naachoo ከኛ በላይ የተማሩ ሁቀት ያላቸውም አለ ሼኪን ኑ ጀላ ጅራ ቄሲን ኑ ጀላ ጅራ ሀዩን ኑ ጀላ ጅራ ነመበረተን ኑ ጀላ ጅራ ጀተኒ ህያደን ስራ የገለ ኢላሃገ ተኩማ ከናን በውቱ ጀቹ ኢነ ኩኒ ፌመዛ ሁንደ ከሰ ጅራ አከ ጅማት ሞቱ ገብሮን ፈታ ፌመቲን ጅማ ወላሂ ዱጋ ሲቲማ ኢሰ ዱጋ ኢሱመ ዱጋቲ ኩኒ አኒ ማሊ አናማ ijoolleen asirra jiran kanaaf hangafa warra asirraa boqa hafuura fufurataa jiraniif hiriyyaadha hunda jaraa amma jarrani waggaa 10 gargaaree 15 gargaaree soban gargaaree minaamin hin jedhan afaan hin jedhan malee maa ummanni jira isinillee gaafa duraa xixiqqoolee irraa kaatanii haga ammaatti jirtan gaaf tokko mubaarak bar magaalaa Jimmaa keessa deemee ijoolleen biyya keessa jirtu baadiyaa keessa jirtu anaaf isa wal qixa beeyi kana jechuudhaan ganda biraatti dhaladhee hangafa isaa ta'urraa kaka'e ijanna fudhataa dhufanii wal biran nu argurraan na baran jechuusi galee innaa ila xiqqashoo maaltu jira beektaa sis ibin tokkumma maamma kun ani jidduutti dubbii laala jedhu kana ayyuu dabalata jechuudha rakkoon karaa ijoollee Jimmaa warra sanyii mootii kana jiru maa inni yoo xiqqoo fuuldurata achi ba'an nama faras gaarii godhachuu barbaadan kun riyaalitii jiru akkamitti waan jedhu ina fakkeenyaaf waan tokko gidee ati tilmaaman kaatee himtu namni in shakka waa gaafata maaliif akkana jedhe maaliif kana gaafate maaliif kana godhe namni maan naan jira iskilemi namni maan naan jira xiqqasho of keessatti yoo no jette ilaan amma waggaa meeqa asirra jira
Asli nama arrabsa jedhan malee asli akkana gore umrii kee dhageetteen beeytu dhaga'ullee finteettu. Walaa sagalee kiyya nadhoon takka hin qabdu. Walaa risiitii nadhoon takka ilmi dhiiraa tokko hin qabu. Walaa chaatii kiyya karaa keessatti namni tokko haga har'aa hin finne ilaa yawmal qiyaamallee rabbi na haa eegu hin fidan jedhee kaayyoon qabu hin fidanilleedha. Isi galee miti. Maalifi kun maaliif ta'e hubannoo miidiyaa dhaburra. Ina miidiyaa osoma itti fayyadamtanuu yeroo tokko tokko miira keessa galtanii isinitti fayyadamuun mul'ata. Mul'ataa ture haga amma tokkummaa tana qofa amma xiqqashu ka wannoon jedhin si galee inni bira sillee yoo ta'e mubellee yoo ta'e maamillee yoo ta'e abduusallee yoo ta'e abdillee yoo ta'e hin jira jechuun baagiraawundii keessan gizee meeqa akka ijoolleen isin qaba isinitti iwwachuu kun isin galee miti. Kanaaf ani akkuma walii galaatti hammeenya fi miti yeroo waan wayii gootan si galee miti. Namni nu jala taa'ee ergaa keenya dhageeffatu kun ijoollee ganda keenyaa qofaa miti Oromoo hunda nama afaan kana beeku hunda namuma akka keenyatti dubbachuun barbaadaniif malee carraa dhaban malee dubbiin kun yoo nurra qaqqabe waan nu jedha kabajaa namallee qabaadha sodaa rabbilee xiqqoof keessa qabaadha. Ani hammeenyaaf jedhaan jiru. Hammeenyaaf jedhaan jiru. Anama masjiida isin irratti wal loltan san gargaaruuf ture. Ina shari'aan zaahira. Tokkoffaa ganda warra jaartii kiyyaati. Ka aggaaroo tokkorra wal loltan na fakkaata. Ani gizee waan wayii ka'u waa takka qofa waan san maaliif dhiise intaloo viidiyoo san jalatu argitu waggaa meeqa irratti duulaa ture. Girrisaa Mubaarakii achirra oolti waan jaarman kana jirti. Maqaa dha'uun barbaadu. Anamma nama si jaalatu kaalkanii guyyaan irra duulu sii kabajaa forget godheetuma bira taraa achirraan ergaan an gargaaruu hawwii qabu yoo bakka san irraan bakka ani hin barbaanne irraan dhufe akkuma arginetti iskrool godhee bira taraa jechuudha. Karaa ani hin feenen dhufe waan ta'eef. Nama lafaa ka'ee halkanii guyyaa sababa tokko mane waggaa sadii waggaa afurra duulu kana hin arga bara. Ka duulu hin arga si galee miti. Gaafa achi wanni wayii dhufe ka faami fira kiyyaatoo dhufe akka Oromootitti miti. Waan san hin godhu irraa fagaadha. Maaliif yoo borutti seenillee namni duraanuu achi keessa jiru maqaa naa buusaa ture waan ta'eef hin hobba'u laal na argatan kaa. Amma namittiin sun ka lakkoofsa kiyya hin qabne kanaan dubbattee hin qabne kamaan hin beekne kan natti duraa turte. Si galee miti. Gaafa isiin sagalee ustaaza magaala tokko ka aggaaroo suuraa kiyyaa fi ka Mubaarakfaa irratti hiitee poosti gootu wakka wanni tun garee keessa jirti. Yoo achi keessatti namni waa jedhe fuute keessaa oliin nabaati maaltu nagalche yoo kabajaa dhufan yoo fedhan intalli isaanii mana kan jirti yoo itti himatan yookiin yeroo biraa dhufee natti hime homaa rakkoon qabu mana rabbiiti warra soddaa kiyyaati mana rabbiin mootu islaama ta'uun qofti gahaadha mana rabbii ijaaruuf bira dhaabbadha hammasitti karantaan irraan ergaan kun dhufe jedheetuma uf qusadhe jechuu irraa gastii keessan irrallee dhufne hin hirmaannellee. Viidiyoo kee haa ta'u kan Mubaarak ta'u viidiyoo qofa riipoosti godhee dhiisi galee. Gaafa akkana jedhu wal loltan si galee duraanuu garaan na shakkeemi wanni afoo gootti sodaadhee dhiise maastarii matarra baate alhamdulillah jedheetuma dhiise keessa rabbii kiyyaatti jechuun kan rabbiin argu. Ila dubbii eegaatti kaafte kaasullee hin barbaanne. Silaa akka yaadasitti anamma namni baay'een piroomooshinii hojjedhu jedhee na gaafata. Promoshiniin suni gargaarsa hojjedhu si qofaaf nama hundaan jaan beeke. Yoo wanni ati fudhattu sun kara namaatittillee rabbiin birattillee kana jaasi baasu taate qarxam gootee nyaattee hojjettaa fi tasaakka'uu baatellee homaa gochuu hin dandeettu jechuudha. Nama ija namaa duratti qirsi jedhaa. Yoo kawanoo hordoftoonni gagaaf dhagaan xiqqashu mataa gan nama qabachiisu taate wanni sun yoo sitti hafe. Inaan amma osoo fakkeenya mati kaafte Sheeka Saniimi Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaanaa dawwalee gurbaa asli koottu 50,000 kana tiraanspoortii godhu aggaaroo deemi masjiida kana viidiyoo waraabi osoo Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaanaa jedhama miidiyaa kana Oromoo keessa namni an jaaladhu Ustaad Raayyaa Jawaarii fi Haceedha. Namni an jalatti qixxeessu hin jiru Oromoo keessa. Sigaramti wallahi jara sadii kanatti namni hanqixxeessu hin jiru kama dhugaa osoo Ustaad Raayyaa Abbaa Maccaanaan jedhe ustaada isin naa yaaduu keessaniif galatooma wanni kun tasa yoo namni hin jaalatne ol baase ija namaa duratti illee naaf gaarii miti mana rabbii ijaarsisuulleef maallaqa nan barbaachisu
naa ulfaadha liqeeffadhee dhaqeetiniin godhaa jedhee godha malee osoo ana taate birrii 50 birrii takkan fudhu ijjannoo kiyya kaa si galee miti maaliif amma si galee miti naxibiin xaalina amma rakkoon keessa maalinni naxibii xaaltanii girrisaa harka buutan isin cabatan booda kasin kenneef kas ga'ullee ol bayee oluttaane sirra baya si galee mi an barreen gaddamaan la godhan ani bar gizee namni rakkate akka nama san jibbee fakkeessee dhugaa namaa baasa mubaarakiin bar kuffisanii xilaata itti ta'ee dhugaa isaa baasee fiyan hin beeku mubaarak waan jibbaaf godhate gaafa akka itti risiitii baasan agartee tiktookii keessa maallaqa nyaatte yaniini jibbaa fakkeessee dhugaa isaa baasee itti dhiisa gaaf dhugaan sun baate fin araaramna deebi'ee eegasii dhugaa kiyya argee araaramne jechuudha. Ilaa barreen gaddaa maallaqa uummataa nyaatee asliinii jedhan la in iyyan nama 4,000 walgaanii iyyan lakki hin nyaanne ina maallaqa isin akka nitan sheeytichisanii kennee jedhanii sheeyticha fidee himsiise irra deebi'anii iyyan aboo maallaan ishee kabir jira deemaa gaafadha inni jala callise jechuu bakka ubiratti hin fuune miire bakka jiru itti hime ishigale miti waa wayii gizee hawaasaa dalaydan eega rabbiin ija uummata irratti isin mul'isee bakkee itti boolla keessa waa buufatan carqii achi aftanii achi keessa deemaa buufadha jettaanii gizee dhuftee ati akkana gootee siin jettan baraan sagalee ta'e malee kunoo maallaqa achitti walitti qabattanii kunoo achi jira yoo jetteen namallee najaa baate rabbillee najaa baate simmootu rabbiin kara biraatti rizqii sii hiru itti dabbaramta uf dabbartaa jechuudhumaa fi isa beeksisaa kanallee moor ijoolleen asirra jirtan feemas hundumti keessanuu warra biyya keessa lee biyya alaa hin jiru waan wacii waan kaameraa minaaminii yaanii namni amma alatti nama kennu jiru yoo dho'isan ijoollee waa fuuten beeku amma nu namni haftaamitti nuti beeka inuu nun kennu osoo rakkanne iyyannee warri biyya keessaa kun sis dabalatee kabiraallee as jala jiru akkana godha dhugaadha dalaguu fi nyaatuu qabda dhuguu qabda kiraa manaattu jira moobaayiliin chaarjii barbaachisa Itoophiyaatti sanuu wannoo jalatti bitatanii ka baankii moomaa jedhanii ka ifaa jalatti hudduu jalan deemantu jira maal jira waciin gargaraa taaksiin jira mafaa gaazii duun jiru minaaminiidha dhugaa nama barbaachisa. Garuu bata shaalee haqim viidiyoo gizee waraabdan kaameraamaanii yoo qabaattan viidiyoo kaalitii qabu kana feesbuuk irratti yuutuub irratti tiktook qofa irratti fokoo godhuu baattanii yoo gadhiiftan maallaqa uummanni erguuf kana isaan gargaarte ka yuutuubiin sii kafalu mootu ati wacii garagaraa cufachuu dandeetta uummataanuu waliin geettu jechuudha. akkasuma jedhu gaaf yuutuubiin keessan sii guddataa dhufee namuma gaggaafatu kanaayyuu dhiiftee keetirraayyuu gargaaruu dandeetta. Yeroo dhiyoo amma ati fakkeenyaaf biyya keessa jirta waggaa 2 waggaa 3 annosoo akka carraa keetii kana biyya keessa jiraadhe sumurii akka sumurii takka nama gaafannetti dalaguu danda'a. Ati amma kaameraamaanii bareedaa nama sagalee qabu bareedaa qopheeffattee yuutuub chaanalii yoo qabaatte beeku yoo qabaannellee banattee viidiyoo daqiiqaa 8 geetta ka tiktookii katirraa goote wannoo jettee kaan 8 goota ka yuutuubii bakka lama tokkochuma irraa murtee poosti goota waan ta'eef yuutuub irratti akkaawuntilee maxxansitee fi feesbuuk irratti anamba fakkeenyaaf yeroo feesbuuk irratti maxxansu waan tiktookii kanatti namni gargaara. Namni feesbuuk irraa kun qallaani makana nan amanan wallaahi. Barreeffama akkaawuntii qofa kaa'eetiin gaafa miliyoona 2 miliyoona 3 guuruu jira siigalee miti. Barsiiftee wanni halkanii guyyaa rabbii laayivii bantee akkana godha jechuun hin jirtu jechuudha akkaawuntii yoo maxxansitee. Soo kana jechuun maal jechuudha gara lamaanuu tokko rabbiin bira ajrii argatta. 2 foloowarii akkaawuntiiwwan keessatti guddata. 3 viidiyoon kun immootu siistama birrii faranjiiti maallaqa sii kafala. Horiyaa kenna walitti hin buute jechuudha. Horiyaa wal haa gargaaratu ati immootu ka faranjii kana kiraa manaa kee kafalatta. Kana isinillee itti jirtan jedhetuma yaada moorin mootu viidiyoo kaalitii babbareedaa qabu tiktookii amma namni kenna tiktookii qofa irratti fokoos godha. Tiktookiin yaada hin fixachiisu hin kafalu. Namni gaafa nama ta'u yoo yuutuubii guddifate yoo feesbuukiin guddateef
feesbuukii isaa vaariyaalii baate homaa arge maxxansuu baate maal jedhe wacii xixiqqoo waan akka kiraa manaa waan akka shunkurtiif zayitii minaaminii tana waan amma rakkatanii harka namaa laalan kana sirraa cufa innu allaqe daqiiqee hojiin biraatu yoo dhabame jechuudha. Kanuma siin jechuufi yaa'u sun atillee bakka san in dogoggorte. Warri gaafa yaada san sii kennellee maallaqa kana fudhu dhaqi jedhellee in dogoggora. Mana rabbiitimi Sharafuddin rabbi si mul'ise ilma kenna hin rakkanne masjidni kun karatti nurra hafe ati feetu godhi feetu dhiisi waa'ee mallaqa kana jala qabuu baatanii nu bira dhaabbadhu osoo hin jedhani mallaqa si dubbachuu baatanii hin jedhani amma isin lamaan dogoggoraadha ergamootuu ta'e sagalee isaanii mana rabbii kadhagaa baatu kamuu kan maal gimbanyaan maalin dhugaadha maallaqa fudhateeti waan hundi bitatee ittiin ijaarama silaa mana rabbiiti yamee warra ishitoon yeroo leegalumaan ati hamma dandeettetti ija ummata irra jirta ilma biyyaati ilma ummataati waan dandeette mana rabbii humna kee boru itti hara galfadha jettee godhuu qabda ture shayxaana yeroo tokko nama dogoggorsa duniyaa rakkoon biyya keessallee hammaatadha. Kana kanumaani yoo araaraan bira kuttanii illee araaramtanii hunduma keessa nurra sitatu no antitati majalee fudha gara keessa lamaan iyyuu. Okay, deebii gabaabaan hundarraan dubbadhu deebii gabaabaan itti si kennu deebii gabaabaan itti si kennu waanni waa baay'ee irraa dubbattee doktor baay'ee namatti tola guutummaan guutuutti yaada akka kanaa bilchaataa eebbifamaa akka kanaa namni namatti siqee sheer namaa godhu jiraachuun isaa baay'ee simboona fakkeenyaaf kanaan durallee anaan dura namoonni nama gargaaraa turan baay'eetu jiru. Guddina kana bira darbees immoo Arsii keessa yookiin immoo Baalee keessa yookiin Finfinnee keessa ijoolleen hojjetanu yoo na dhagaa jiraatte haala kamiin socho'u waan jedhusi infoormeeshinii yookiin daataa nama funaannadhu tokko tokkos jira. Kanarraa kan hafe anarra miidiyaa kanarra waggaa tokko olii waggaa tokkoon kana keessaa hanga yoonaa jechuudha waan akka kanaanii takkaas birrii gaafadheen beeku takkaa birrii tokko gaafadheen beeku hundoon bakka rakkoon jiru bakka to nagama asli hanga waggaa tokko miidiyaa kanarra turetti masjida bakka indoom utuu namni nan gaafatin kanan sagantaan keessa kun miidiyaatti isinii dhufuu qaba sagantaan keessa kun beeksifamuu qaba maallaqni funaanamuu qaba kanan irra taa'ee ofii kan kooti dhagaarta miti ofii kan kooti kadhee kanan hojjedhe baay'eetu jira garuu immoo yeroon akkas godhu ofii an kooti wannoonnan investitti godhu baay'eetu jira. Asitti mun danda'a fakkeenya yeroo laayivii tokko qabattu bakka daataa qulqullina qabu barbaacha jecha na dhageessa miti bakka daataa qulqullina qabu barbaacha gamoo yookaan iddoowwan daataan niitoorkiin qulqullina qabu namoonni baay'een akka seenanuuf yookiin immoo nama 2 3 4 5 6 wal bira teessu ruumii deemtee qarshii 5,000 qabu kan keetu jira. Achi keessatti busu waa baay'ee jira wantoota amma sii lakkaa'e waan baay'ee sii lakkaa'uu danda'a viidiyoo waraabbii irraa jalqabee deemuu dhufuu irraa jalqabee walumaa galatti. Awwannan jedhumaanni naannolee garaagaraa godina Jimmaa qofa osoo hin taane iddoo garaagaraa irratti namoonni akka kana haala kanaan deeman baay'eetu jiru. Anan ga'oonaatti kaffaltii tokko malee socho'aa dhufee jiraan. Garuu yeroon kiisii kan kooti gargaarsisaa itti baasu garuu namootumti kuni jarumti adeemsi kan koo sirrii adeemsi kan kee sirrii miti kan jedhu yaada jedhu jararra laallee nan fudhadhe. Yeroon kana ishee maal gochuun qaba? Ofii kee fudhachuu dhiste wacii hojii sanaa barbaachisu cufuun immoo dirqama sirratti ta'a kan jedhu naa kaasan. Tokko kana lammaffaa maaliin godhaa ture beektaa doktor? Yeroon baasii kana itti baasuu kiisii kan kooti yookiin immoo birrii kana itti baasuudhaaf yoo nabe maaliin godha? Guutummaan guutuutti hin qaqqabu jedhee jala mura. Yeroon hin qaqqabu jedhee hafee moo hin hafne sagantaan sun naa deebisi. Hafeera miti. Sagantaan sun immoo jala hafuu caalaa nama rabbiin sodaadhu. Adaraa rabbii jedhi. Rabbitu beekamtii sii kenne. An hojii kee nan cufa. Anatu kana godha. Hojii makina waan barbaachisu ana godha. Nama jedhee utuu inni sitti boohu kana gaafachuu jibbaa yookiin immoo kana barbaachisa waan kana gochuudhaaf jechuu jibbaa gaarta miti waan ammaati maaloodha jettee akka maanuun taane sitti maa jiraan. Kana godhaa jechuu jibbaa maaliin godha guutummaan guutuutti hin qaqqabu jedha. Hin qaqqabu yeroo jedhu argite akkuma hin qaqqabneen itti maaliif birris kaffalaa jechuu jibbaa
yookiin kana barbaachisa jechuun zibbaa maaliin godhaa guutummaan guutuu sagantichuu mandida jechuudha. Barbaadee miti yoon nan naqa jedhee yoon naqee jalqabee irratti hojjechuun koo dirqama ta'a. Yoon immoo dhaqee immoo hin jalqabne nagaadhaan hin ta'a jira. Maaltu akka kiisiin qoju maal akka rakkan anaaf rabbi qofatu beeka. Si galee? Kanaaf immoo maal jechuu barbaadetanii aan hundoo ngoroo osoo hin taane sagantaa sana nama quraanni eebbifamaa jira. Amma ka'e jedhe dirqamoonni hin gochuu qabu sa'aatii sana irratti maanni tole jedhee isaan naga'uu qofa jechuudha. Maaliif ani koo diduu nan danda'a maal jedhee rabbi tun argaa jira miti tarii birriin dhabe bakka yookiin waan barbaachisu tiraanspoortii waan hin qabneef ta'uu danda'a doonnoo ani allaan uumaa keenya dhiisuu nan danda'a hin qaqqabu jechuu nan danda'a garuu nama sana gammachiisuuf jecha waan hin godheedha si galee kanaaf gara fuulduraatti illee inni kun maanni hanga danda'ameenanii bakkeen wacina barbaachisan irratti guutummaan guutuutti akkuma tamma jettee akka hin hirmaanne ofii nama amansiisa bakka wacina hin barbaachifne irratti immoo ofii kan kootii miidiyaa kan koo fayyadamee tarii nan gargaarsisa kanarraa kanaaf immoo silaayyuu yeroo kan koo dargaggummaa kan koo bakka hin taanetti hin balleessuudha malee namni ho'ina giddisiisee fidee miidiyaa kanarras na kaa'ee hin jiru si galame so kanaafi haalaan deemu wantoota ammati kaasteenii hordofii akka gorsaatti nan hubadhaa yaada kee nan fudhaa barnootas irraa argadheen ka'an amma fakkeenyaani siyaam akka nadhee ka'e bormasgiinoo yoonaa bilbilame birii hocii sana barbaachisu yoon hin qabaanne guutummaan guutuutti qaqqabaan jiru jedhee jala muree araatti nan cufa. Okay? Hin gaafadhu. Makiinaallee yoo kaffaleedhaan illee namni akka an harkaa fuudhee hin hojjenne yookiin tiraanspoortii kan kaffalchisee hin hojjenne na godhaniiru si galee. Na godhanii jiru guutummaan guutuutti na godhaniiru maaliif erga ulamaan rabbii erga sheekni rabbii namni sheeka jedhamee lafarra taa'aa jiru akka kanatti jechuudha arraba sila dubbate daqiiqaa keessa erga inni jijjiire akkamitti nama amanaan doktor. Hin ta'u hin ulfaata kanuma siin jechuu barbaadeetanii mee waan ammaatiin wal qabatee immoo akka nama tokkootti jecha kan kee yaada kan kee maaliif yaannati kaasu yaada bilchaataa waan ta'eef badaam dassaalee sila yeroo dubbattu natti tole kanaaf namoonni ajjala jiranullee waa'ee sirba saaliyaasaa miitiin wal qabatee doktor jecha lama already hawaasni illee haa dhaga'u taateen ati sila dubbatte akka waan namni sitti mee jiru wayitti understand na goote I don't know kanaaf sokkummaan illee yaadoo qabaattan nan nagaa jechuun maafan isiirraa. Aartii inni waa'ee aartiin gaddaa fi gammachuu aadaa fi duudhaa hambaa kaleessaa isa ittiin barattu isa immoo kaarraa dhalootaaf ittiin ol kettu malee fasaada biraa hin qabu. Dhimma aartii kanuma amma yeroo baay'ee maaliif waan har'aa ati ol kette boruu dhaloonni irraa barata. Ani kanarratti hin mormu mormillee hin qabu. Yaa'u shabaaballee dooktora sheekallee miti numa deeggaramti bakka waa'ee caffaran kana hin jaalanna garuu geemii taphadhaa jedha tokko giiftii fi kennuu edamasta. Innaa levelii lama qabda. Isa kana ani mormiin qabu maaliif afaan ofii guddisuun aadaa ofii guddisuun biyya ofii barsiisuun si galee yoo har'a viidiyoo babbareedaa kaalitii qabuun bifa aartiitiin waraabamee lafan kaayamne boru dhaloonni maal barata si galee miti. Kanaaf maasaraa ammas jaddadamee bareede kana bar waan gaafa aangoo isaanii mootii abbaa Jufaar keessatti biyya bulchaa turaniif muuyni daddabee achi turee ona ta'ee ona simbirroon itti wal hortu ta'ee lola meeqan feemasii asirra jiruun hafne ustaaz jabaluun fa'aan hafne sagalee meeqan iyya meeqan bar dhiyoo kana appideet ta'e bar maasaraa silaa warqiin ijaaramuu qabu bar sagalee miti. Innaa kana waan ta'eef kuni ooma godhamuu qabu inuu irratti hin hojjetamneeyyu sagalee miti ka ummataati ka biyyaati. Wanni ati aartii keessatti qoonni ati godhattu ati akka dhuunfatti hin fasaanne qooda irraa fudhatte dirqama oromummaa keetiif baate dirqama biyyummaa keetiif baate sagalee miti hin hafaayyuu jechuu sagalee kanarratti ani yaada deeggarsaa malee yaada mormii hin qabu sagalee miti hin qabu sagalee innaa baay'ee doktor wannan yaada kee fudhuu fi wallahi indoom
har'aan jesti obboleessa kan tokkotu jira hangaftii hankoo jechuudha gara haadhaaf abbaan tokko sakannii dee dubbata bakka baay'ee walitti siqaa malli keessanii isallee yeroo dhaggeeffadhu hanquuf waan akkas maaliif dubbii bilchaataa dhaabbatee dubbachuu danda'a waca laalii minaaminii wayii wanti inni of duuba jedhu wayiin jiru murtee sirrii murtee zannaa isuma natti fakkaata magaalas wal fakkaattu andoomsi wajjin baay'ee kun walitti riileeshinii guddaa uumuun barbaada yeroon kana jedhu waan biraas welcome my brother waan biraas irraa fayyadamuuf osoo hin taane bakka atis dhiiga kooti anis dhiiga keeti waan dhiigaan waan kontekstiinuma kan koo keessa iyyuu hin galu jechuudha barbaadde kullotee kafaatee tigiree ta'e amaaraa oromoo amaaraa waan barbaadde ta'e nama waan ta'eef namni immoo yaada maalii qaba ilaalcha akkamii qaba kan jedhuun ilaala malee kanaaf oromummaan akkuma jirutti ta'e amantaan tokko nu godha hundaa'uun isaayyuu immoo itti dhiisina namummaan tokko nu godha kun immoo namni walitti dhufee yoo wajjin hojjetu borobbolaa ta'a jechuudha si galee kanaaf baay'ee galatoomii angursa keerraa waan baay'een fudhadhe amma bakka ati likkii himtettis dhugaasaa eeyyeen inni kun kaleessa dogongoraa boritti immoo haala kanaan deema waanan jedhee of amansiise qabaan 2-3 inni kun immoo walumaa galatti ergaa bareedaadha teenkii ulfaadhu kabajamii muriin kennuu faadheelatu si dadhabsiisne kana caalaa siin dadhabsiifnu sagantaa keetti ofiisiin jechuun barbaada. Amma inni dhuma akka dhuunfatti waan siidhamu. Akka dhuunfatti. Isa dhaamsa dhuunfaa keetii waan siidhamu. Tokkoffaa. Inboksii nama wajjin haasa'uun heddummeessin hin haasa'in. Keessan waan tokko karaa keessaan godhin. Hooma tokko karaa keessaa hiriyoota kee itti dhiyaattu qofa salaamu alaikum wa alaikum salaam kamisni akkamii jummaan akkamii allaqe karaa keessaa takka miidiyaa kanarraa osoo maqaan sin banne umrii dheeratuu barbaadda taanan jechuudha. Kaani kaa umrii nama dheeressu rabbuma tokko kana. Lammata immoo deebii namaan deebisiin nama si maxxanu yoo taate malee. Isa baalaansi si godhu yoo ta'e homaa rakkoon qabu. Gizee baariyaaliin keefaa gabbuu illee homaa rakkoon qabu si galeemi warra si maxxanu gizee isaan fonfuun jedhan homaa rakkoon qabu hin ta'u dhiin araaramuun silaa guyyaa nama boodeen araaramanii dalga akka ilmoo haadha abbaan qabneen haasa'e likki matti itti himi quuqaa garaa kee keessa jiru bu'aafadhu. Si galee miti kazzaan ashmuuriin haasa'in namni gaafa ashmuurii haasa'e gadi aantummaan itti mul'ata. Maaliif sitti dhaga'amaa deema? Warri sitti iyyu kun illee mooyanne jedhaa deema si galee miti. Bakka itti dhaga'ameera amma ati suura makee walaloo wayii kaashmuurii haasa'u irratti yoo hidhatte warri si jibbuu hin gammada mooyanne booyuu eegaleera. Sitti waan ufii beekufi. Ilaan amma namni kumni tokko yoo wacce gara galee laalu bara. Fees lafees osomaan gubata xixiqqoolee kana qabu dhufee guddaa wayina bura dhaabata isa daaraa nyaachise akka Iraan kanatti akka Iraan amma Dubaayii fi Suudii gootu kana godha warri kun illee achuma jalatti likkii gala. Si galeemi gaafa karaa keessaa haasofte inaanumatti fakkeenyaaf ebaluun gargaarraa waan akkana goona amma yeroo baay'ee ijoolleen akkasitti qilee wal buuftii bara. Keessattuu feemoon nama ijoolleen abashaa tufaa akkasii qilee wal buusalla. Akkana goona maarree goona kama waan wacii ufiifaa sii godhan kana amma kama masjiida kanaa fudhu argite. Tiraanspoortiidhaa hin beekama ijoollee kaameraamaanii qabaa dhufanii akka waan dallaala fudhatteetti siinaan xoqqolan si gala miti. Gargaaruu mana rabbis ijaaruu haa ta'u rakkatas gargaaruu haa ta'u ummatatti haa himatu sagalee isaa fidi sagalee ta'iif abbaan rabbiin laaffiseef haa gargaaru kadhadhabe sheer haa godhu du'aayii haa godhuuf fayyallee rabbiin namatti kenna rabbiin namarraa fuudha qabeenyallee rabbiin namaa kenna rabbiin namarraa fudhata wanni ati karaa keessatti dhayxeetiin faaxen yookiin maammado yookiin asli yookiin tokkummaa yookiin kabiraatiin wacca qaceedhuuf hin jiruu jechuudha. Itoophiyaan naqabaa irraa waa siin jechuun barbaade. Amma sii galeemi. Kuni ati gaafa karaa keessaa riilishinii nama tokko wajjiin hin qabaanne gaafa gaddeebiteetiin namuma si arrabsuu fi suuraa kee galabbate hundaa deebiin kennine mani maattonim iyyanii dadhabanii ati gaafa si keessatti walgahee bokoyte
rabbiin fideetuma tokko kasi madaalu si afoo dhaaba jechuudha. Ka hordoftoota qixa kee qabu ka nama baay'ee vaariyaaliin baa kasi maxxanu ka yoo walloltaniin illee girrisaan keellee achi duule ka isallee sitti duulu akka lola biyyaa ka ta'u jechuudha si galee. Amma barra hin gadda gilee ana mubaarak wallolu argiteemi. Gaafa anaaf raachuu wallolu argiteemi achi tokkummaanuu achi gabaasaa turtee fammastee bara. Si galee chaansii maal qaba tokko nama si jibbullee horatta nama si jaaratullee horatta isin keessan immootu namni birallee fayyadamee fammataa jechuudha buddeenallee miskiina biraatti baafta gaaf akka keetiitti wallotte. Yoo gad deebitee miskiina laayikii folo barbaadu deebiftee namallee buddeenan baaftu aarii keellee hin baatu kuni gad deebee ijoollee xixiqqoolee deebisiin jedhan si galee kasi jibbu si tuffata mooyanne jedha kasi jaalatu immoo si jala saalfata. Si galee yaa xanfaa osoo balleessaa jirtu deeggaran dhabdu. Anamma gizee tokko beekee waa balleessa. Akkuma balleessutti deeggara kumaataman qaba. Kana jibbuu fi kana jaalatu addan beektu jechuudha. Baraan akka balleessa hin beekaman. Iyyaa waqqaa xafaaloo beekan. Si galee miti. Kanaaf maal gochuu qabdaati? Bakka guyyaa tokko gaaf rabbiin 200,000 bira ol dabarse hordoftoota horatan ofiinuu dhiisanii. Anama wallahi kuna ka isin hundi beeytan namni na arrabseen fammasiin hin jiru. Feemasi miidiyaa kanarraa. Injeeraanoo to'alloo abbaan abdii waggaa lama na arrabse halkanii guyyaa. Sossobee giifti fi qixaatii inni beeratti gaanu san anatu kursiitti isa hidhee barsiise. Kunoo amma intarnaashinaal looyyanii Oromoon hundi sagaddiifimi. Waggaa lama halkanii guyyaa. Si galee miti fakkeenya jechuun amma nama feemasee xiggii ga'e ka ijoolleen jettu giiftii amma Oromoo iyyuu miti Oromoo bira jiranne faranjiin gurraachi Sumaaleen Amaarri abbaan fedhe Tigreen hundinuu caalaa kennamuu kana jechuudha. Si galee maaliif nama amma si arrabsu kana gaafa inni guddatee bakka gaarii ga'e itti gammadda. Si galee maaliif akka malee haa ta'u akkanuu haa ta'u si qabatee masalaalii godhatee sirra baay'eetiin wannoo jedhe waan ta'eef si galee miti. Kanaafi lama noorno amma namni si arrabsu hundi bar kana arrabsu kasi arrabsu ka mubaarakiin arrabsu ka abdii geetaachuu arrabsu karaachuu arrabsu ka makii arrabsu kun hundi bar osoo si jaalatan bar nama ta'uuf jecha si arrabsan kanallee beekuu qabda nama isin. Keessattuu feemasoonni biyya keessaa namni yoo isini dubbate homa jibbaa keessaniif isini dubbate isiniif fakkaata si qofaan warri biyya jiru hunduma rakkoon neetworkii bakka hunda intarnaashinaala waan hin taaneef daatallee dafee dhuma gizee hunda irra teettanii waan hin dhageeffanneef si qofa osoo hin taane amma xiqqoo abdii geetaachoo keessaa muudiin sun bayaa jira waan biyya arabalee deemu keessaa bayaa jira malee si qofaa fi feemasiin biyya keessaa hundi Oromoof Amaarri Tigrelleen yoo namni dhufee waa isiniin jedhe akka waan jibbaa keeti si balleessuuf waa'eeti lama noorno miskiinni wanni jala kanaatitti wacuuf mul'achuuf yoo si yaabbanne yoo suuraa kee gombisee irra hin teenne maalirra taa'a eenyu jira ka biraa beekuu fi qabdaa jechuudha. Machalno faarfamuun qofti bu'aan qabu gizee si arrabsan lakki namni kun jibbaa fi miti mul'achuu fi anama wallaahi ijoollee osoo na arrabsee arga lama noorno jedheetuma bakka jiraachuuf homaa rakkoon qabu biruma tana anama yeroo namni bar nama na arrabsu kana bar duratti illee dhiisee fi duubatti illee dhiisee Oromoon na arrabsitee anaan azaaba seentu hin jirtu. Duka duraan na arrabsillee kagana na arrabsullee jechuudha hin dhiisee faan. Gizee ofii qabellee waan godhu hin beekallee waan ta'eef waan garaa kiyyaa guutuu dubbadhee gaggabsuu danda'a waan ta'eef rakkoon qabu jechuudha. Galeemi እንደዛ ስትሮንግ ta'uu qabda jechuudha. Kana dhaamsi kuni dhaamsa dhuunfaa keetti itti fayyadamtu. Karaa keessaa anama sirkii kiyya nama kuraan hin ga'u namni sirkii kiyya qabu. Sirkii namni hundi qabu erga ofirraa cufee lafa kaayee waggaa tokko yoo rakkoon jiraate hin bana. Akka namni badhee na dubbisuu barbaada. Nama kuraan hin ga'u namni telefoona kiyya qabu hin jiru. Si galeemi miseenjaraan dubbisi nama ofirraa gizee dubbiftu wannoo achi waan iskiriinshuut godhamee achi si bahu hin dubbisin. Wamurtak abbaan gargaara akkaawuntii yoo maxxansite hin gargaara wanni keessan dhayxee allamaan maxxuuf hin jiru. An yaada kan kee baay'ee fudhadheera amma maaliin godha obboleewwan egaa dhagaa jirtu doktor dubbiin kee nu maraache jaalalli kee jedhaa jirtu erga jaalalli isaa isin maraache dubbiin isaa isinii ta'uudha waan ta'eef dubbiin isaa immoo erga isinii ta'e anaaf isin ta'a nan fudhadhaa fudhachuu qofa miti hojjettinii ka ammarraa kaasee waasappiin imuun siimitti amma manbaaseetu manballeessa jechuudha sa'aatii ammarraa kaasee misee waasappii wanti jedhamu hin jiru. Telegiraamii wanti jedhamu hin jiru, imoo wanti jedhamu hin jiru. Yoo garee hojii ta'e malee
isaayyuu warra amma kanaan dura siimii qabu jechuudha. Maaliif dhuguma jetti amma doktor erga anis akkuma ammaati jette namni amanan hin jiru. An erga ishee kadheen gaddaatiin doom bilbiluma hojjechuu harkaan qabu iyyuu na jibbisiise. Namaaf sagalee qabu bilbila namaa amma yeroo bilbilame kaasuun na jibbisiise. So kanaaf wajjin hojjetamu ammarraa kaasee anuuf yaan kootii lafarratti socho'ee baadiyyaa keessa galuus haa ta'u galee sa'aatii koo fayyadamee isa gargaaramuu qabu gargaaree viidiyoo koo waraabee fidee poostii nan godha. Yoo nama sana hin gargaachisa ta'e laayivii akka ammaatiitti dhufee taa'etanii yoo akkaawuntii isaa ta'e akkaawuntii isaa irratti dhaqanii akka gashan. Yoo immoo namuma argitanii garaa isin nyaate jiraannan gargaaruu barbaaddanii anuma laayivii irra taa'aa jiru wal galtanii maal gootu? Akkasiin godhaa akkas naa godhi jettanii natti himtanii baatu jechuudha. Maaliif bakka kun gorsa obbolummaati jechuudha. Gorsa isa dhugaadhanii waan inni keessaa gatu tokko illee hin qabu. Kanaaf baay'ee ulfaadhu galatoomii doktor. Ayyee doktor biiftuu biqiltuu carraa kenna doktora Dubbadhaa jaartii Mubaarak. Mubaarak Musammaati. Keessa inni dhaggeeffataa Dubbadhaa. Maasar maasitti balleessa naaf ooluu irraa deeffatte. Samiira dhuunaan sodaattee miliqxee mana badde yaada kennadhaa jedha. Naaf ooluu irraa deeffatte deengaddaa. La. Ani anan ta'u tarii waan hin taane dubbattee naan tarii mooditarri yookiin bilookii si godhanii kaan ta'a. Ani immoo bilookii nama godhame immoo yoo namni adda bilookii godhe. Ndee yaada kennadhu yaamte malee fooloo kadhu hin jedhamne baratte. Waan hin dubbadhu hin qabu keessanii dhaggeeffataara waan ta'eef jechuun namni na bilookii illee jira waan namallee dubbadde hin beeku fooloo kanatti deeffatte qofitti argeetu manni si waan nu haasaa turre keessaa maal dhageette meera deebinuu him. Maa gorsa kennaatan akka silaatee dhaggeeffataa turre maafi maree amma innumti si deemame yoo itti fayyadamuudha mala. Doktor asli amala koo keessa maaliin godha beektaan? Yeroo viidiyoo namaa ilaala koomintii amma fakkeenyaa ka'ee doktoriin viidiyoo irratti hojjette haa ta'u yookiin namni hin beekne ganda biraa viidiyoo irratti hojjete yookiin asli mataa koo gadi garagalchee viidiyoo hojjete. Maatiin humti kan koos haa ta'u kan na beekus kan na hin beeknes haa ta'u. Koomintii isaanii ilaalan. Koomintiin baalaansi ta'e wayii yookiin dhugaa viidiyoo sanarraa ati dhageessee koominti gootu jira. Dhiigala miti? Hoom jedhee garuu immoo yaada nama sanaa dhugaa moo dhugaa miti. Lammaffaa immoo yaada nama sanaarraa yoo kan fagaate koomintii jibbaa calaqqisiisu. Akkasuma yookiin immoo aadaa kan tuqu, gosa kan tuqu, yookiin immoo safuu kan tuqu, yookiin haadha kan tuqu wantoota akkasii yoo koomintii akkasii nama sanarraa argee namni akkanaa kuni anaa wajjin fireendii ta'uu osoo hin taane manni kun isan madaalu jedhee achumaan anfooloo godha. Manichi akka isan madaalle maaliif gaafa akka namaatti. Maasalaan koomintii barreessee hin beeku nama jalatti viidiyoo jalatti isa ta'u mana namaa jalatti koomintii gonkumaan barreessu. Siimiti qoy nan fitaa yeroo fitee dubbadha. Siin jedhaan jiru ishee ani amala koon itti maala malee doktoritti. Achiin doktor qoy. Kaasaa maaliin godhaa? Akka maati sila haasaa keetti sila dubbatte itti fiduufan yaani. Gaafa dhufee 200-300 ga'e jette. Gaafa fammase jette. Inninu nama baay'een argee baraarraa namoonni akka duraan arrabaan gaafa dhufanii mul'atanii namoonni jara hordofuu qaqqabanii taraa namaa jalqaban waanuma kaleessa ta'an ittiin gaabbu bar si galee bareechanii si wajjin walii galan ammaan si gala miti ijoolleen tokko fakkeenyaaf kana gootee sana negatiivii yeroo dubbatan hamma dhufanii yookiin guddatanii mul'atan nuti jedhee tayyaadha. Innaa amma koomintii akkasii yeroo argee maaliin godha? Namni kun hamma of barutti, hamma dhaabbatee yaaduu danda'utti, hanga waan tokko baalaansii gochuu danda'utti. Kanaafuu ammasitti anaa wajjin fireendii ta'uu hin qabu jedheetu manaan fooloo hin godha. Akkas godheetan deema. Lammaffaa immoo ijoollee yoo waan hin taane argani bilookii godhu. Nama immoo bilookii godhame maaliin godhaan? Guyyaa tokkotti seeneetan hunda jalaa baasa. Amantii siitingii koo yoo seente nam tokko hin jiru bilookiin. Amma yeroo nasii bahe maaliin godha? Nan baasa. Kan mooditarri bilookii godha. Nan baasa. Maaliif bilookamuu sanarraallee soo tamiroo hin mallasaa jedheetu waan hin yaaduufi. Kanaaf doktor koo abshir rakkoo hin qabu. Anfooloo siin godhaa ati naan deebisi yoo barbaadde an qofti siin hordofaa waan biraa fi miti. Ministeerri kun siin jaalladha bar'aan jechuun ayaatittuu himeen ture walaa ayaatiin addoo tokkichi walla waan ta'eef anu takkaallee waa biraan dubbanne maaster kofooluun irraa deeffatee dheedheen ture. Tokko qabdanii bara mana tokko keessa ati fi Mubaarak. Isiin Mubaarakiin jaalatti hayaat doktora Yaasii jaalatti. Niitiin keessan lamaanuu doktora no problem.
ما قوي مبارك مسمى أما مبارك جدين ها يوم ملله دارتي مبارك جتشو مبارك دوبر مبارك كو أنا منا كوا إلمو كوا جارتي وري موري ترى كنا كمانيتي تيبا كمان جارتي نو لكي نو رسي Nansi jaartii dhaa akka erga akkas ta'e. نو رسي Dooktar Biiftuun jaartii keeti? دكتور بيبتو صبرية Yaa. إيه Naani. Kanaaf dhaalu buujataa komantii. أكاسي توكم مالته دكتور توكم ماني برين قبضو دموزن فورا نادي قيان دي دمي تسديتي نبرا دموزني يفتان بايا هاد وان تنتي قوتو ترى جن ساعتي ستين رسالة أنا قافي سيقافة شو بربادي توكو يجرا إيه قافي كنا فمسوتا قدنا كوتي متي كان قافة دو كنمو قدنا جمع متي كان قافة دو سرّا بربادة دي بيسا إيه أما يرون كي كمو kan naqeeku kana yeroo sadii naqee kan yeroo tokko sababa obboleessa koo kiyyaa wal hubachuu dhabuutiin kan naqee kanis jiru I don't know jechuun agasmiidha alhamdulillah rabbiin jara haa jaallatu maal jaraa godheen akka jarina jaallatamu hin beekwani harka dhibba keessaa 75 yoo bicate yeroo baay'ee poostiidhuma poozitiivii yookiin immoo namatti tolu wayii yookiin baalaansii godhee obbolummaa gidduu dhaabbataa yookiin maaster akkasmiti jedhu. Uummanni kun baay'ee miskiina. Utuu garaa fayyaa jechuudha dandeenye hojjechuu fi dandeenye baay'ee natti tola. Utuu hin hojjetaniif uummata si galateeffatu. Utuu immoo kaatee bareechitee hojjettee argisiistee akkam akka si galateeffatu anaaf gaafiidha. Awwannan isin jechuu barbaade maanni kan si qeeqanu ammaan ijoollee Amaaraa wajjiniin ijoollee isaa biraa wajjin Tigiree wajjin hundaa wajjin iyyuu waliin hangala. Takkaa waa'ee koorraa jechuudha sabni biraa baay'ee hin dubbatu. Ilaa amma Arsiin yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen Arsii haa ta'u namoota Arsii haa ta'u Baalee haa ta'u Wallaggaa haa ta'u takkaa yeroo jirna qeeqanu hin argan. Kan si qeequ eessaayi manuma keessaa yookiin ijoolluma kaleessa jechuudha jira miti miidiyaa kanarratti ijoolluma godina keetiiti. Asli yoo ta'e kan qeequ ijoolleedhuma ganda maaliif lama hin danda'u silaa akkoo ganda kooti kun mucaa kooti amma fakkeenyaaf ganda jechuun jimmaanii akka jimmaatti nuyi obbolaadha maatiidha miti. Yeroo kaan immoo amma finfinneetu kaanee deemne aniif warri jimmaa kuni gaafa dhukkubsanne gaafa gammachuu wajjiniin yoodhuma kee tokko du'e isuma jimmaatu baatee dhufa. Isa ganda caalaa jechuudha. Kanaaf maaliif ijoolleen ganda tokko jabaa ofii yookiin jabaayyuu naafu nama tattaafataa jiru tokko jabaa godhachuu dhiisee maaliif hirrina isaa qofa barbaada. Jabaa ganda kee maafiin jabeeffatu eenyuuti yaaqi. Jabaa baza. Jabaa baza. Amma rakkoo maaltu jira beektaa jimmaan keessa. Feemasiin xiqqoo baay'ateetu maanii ila garuu ka ganda biraan hin geettan baay'inaan akka of laalanii baay'atee hunduu gubbarra bahee hoogganaa ta'uu barbaada guutuu isaa gadi hoogganuu barbaada gubbarra. Amma si galee. Anatu caaluu qaba. Sangaa lama barka wal nyaatu yoo mooraa tokko keessatti hidhadha. Aga wal mooyatu wal lola beektaa. Darbee waan akkasitti mul'ata uf jalatti gadha'ee kophaa ofiititti jimmaan bulchuu barbaada amma feemasoonni jimmaa kun waan akkasii kaane namatti illee dhiyaadhu gizee keessatti argu wal dhadha'eetuma wal bulchuu waan barbaadu akkasiisanii malee dachii rabbii bal'oo uummanni illee bal'aa hin gahe amma waan sana fakkeenyaaf amma baay'inatti kutaa hunda keessaa bar feemasiin baay'ee amma likkiin qabu. Amma gara keenya fa'aa namni miliyoona namni hordoftoota baay'ee qabu dubartiin hin jira akkasumatti walgaa hundi hordoftoota mataa isaa qaban no problem. Si galee innaa gara keessan kana maalinni amma rakkoo feemasoonni warra soddaa kiyyaa bal'isanii yaaduu irraa kan ka'e wal lolam dachilleen bal'oo ummannillee bal'aa wal gaya si galee miti humaa girgirriin barbaachisu ture barkoo. Namuuf hordoftoota mataa isaa qabaa
sa'a barbaade mana isaa banatee waan itti tole yoo fedhe gargaarsa yoo fedhe geemi tokko yoo fedhe haasa'uu yoo fedhe gasirra seenee sirbuu hin danda'a. Garuu rakkoo badhisanii yaaduu dhabuu irraa yoo ammaatillee mul'attee kabirallee mul'ate akka waan hordoftoota dhabuu itti fakkaata argite ilaalcha akkasii santu keessa jira ijoollee Jimmaa keessa walumaa gala hunda isaanii keessa ani waan darbee arguuf. Okay, yaada kan kee fudheera ani immoo yaada kan kee kana maaliin godhaa? Ati erga rakkoo naa fiddee ani immoo furmaata wayiin kaa'an furmaatan kaa akka maaster Sharafuddin itti tokkoffaa manuma barumsaatti iyyuu jechuudha yoo qabxii wal fakkaataa iyyuu yoo fiddee lammaffaa walirratti bahee jedhama simii galee yoommoo cimtee hojjatte tokkoffaa baata yoommoo dorgomaan gaariin dhibee isa silaa qabxii 100 keessaa 80 fiddee sadarkaa 10ffaarra dhaxxee teessu meeqaffaarra dhufta tokkoffaarra dhufta bakka biraatii garuu 100 keessaa 99 fideeyyii lammaffaa bahee ta'a si galee 99 fidee inni lammaffaa bahee achi asii garuu 80 fideeyyii tokkoffaa bahee kana jechuun maalli yoo ciccimaan yookiin immoo hundinuu yoo beekamti argate yoo waan gaarii hojjetee mul'ate asii waliin dorgomuun jabaa nu taasisa. Gaafa jabaa taanu immoo ganda biraa wajjiniin jabaatu ba'a si galee. Soo kanaaf maanni yoodhuma waliin dorgommii wayii jiraatedha kun. Tokko kana lammaffaa immoo jireenya keenya keessatti kan jiraachuu qabnu waliin dorgomuu osoo hin taane nama waliin dorgomsiisuu osoo hin taane inni hojjetus kaayyoo ofiitiif yoo hojjete dhaabbachuu hin danda'u. Abaluun akkamitti ulee akkam maal hojjetee dhiisee kaayyoo ofii irratti fuulleffatee jechuudha. Warri deeggartoonnis immoo wannan jechuu barbaadu tarii warri lafaa dhufaa jirtanus anamma tarii kaleessa obboleessa kan koo abdiitu na dura ture abdiitu miskiina gargaara anachi nan dhufee yeroo miskiina fuudhee geessu abdii koo naan jedhu abdii koo yeroo baay'ee nima waan kana an abdii miti an maasteriin jedha. Birriittiin kennaa torbanii tokko lama sadiin booda ammas yeroo deebi'ee dhaqu abdii koo dhufe isa mucaa nama gargaaru dhufe yeroo abdiidhaa jedhu si galee maanni kun onnee jalaa keessaa abdiin taa'e jechuudha si galee. Achi ani immoo suutaan ammas itti kennaa barsiisaa yeroo naqe borimmoo maastertuu onnee jalaa keessa ta'a. Dhaloonni biraa dhufu immoo maal godha? Akkuma sana innillee karaa nu irra dhufne ni hordofa jechuudha. Kan biraa hin ba'a. Nu ammaan tarii akka yeroo gabaabaa kan hojjedha ta'uu danda'a. I don't know jechuun wanti itti fufaa miti jireenyi biyya lafaa kuni kallattii jijjiiruu dandeessa. TikTok application jedhamu dirijitichi dhaabbatichi baduu danda'a. So kanaaf hanga jirrutti immoo waan gaarii hojjetanii wal dhaalchisuun bareedaadha. Isa dura keenya jirutti inaafuu caalaa isa dura keenya jiru waaw ati koo nuyi fakkeenya taate jedhaa jabeessaa. Isa booddeetiin immoo jabaadhu. Kaayyoon kan keenya har'a gargaaree dhiisuu miti kan akka kan keetii baasuudha jennee jabeessuutu nurraa eegama. Haala kanaan yoo deemne adoonnoo hanga tokko tarkaanfachuu dandeenya jedhee yaada. An akka yaada kootiiti kuni hundi keenya iyyuu yoo miileena hordoftootaan horannes waa tokko tiktookiin nun didu. Kanaaf akka yaada kootiitti kanan hin dhaamaan dooktor. Yaada filatamaadha. Yoo kaayyoo makeetti yoo jiraatte homaa rakkoon qabu. Ati haala kulli haal akka dhuunfaa keetti abbaan barbaade waan siin haa jedhu. Fedhu ganda keetirraa siin haa jedhu. Fedhu ganda biraatirraa siin haa jedhu. Kaayyoo qabaannan galma deemtuuf qabaannan wanti si daangessu hin jiru rabbii kee kadhadhu itti deemi. Maaliif ilma ganda keetii obboleessi tiruu keetitu sirratti hin duulle. Yaada amma namni biyya keenya keessatti mana tokko keessa inni tokko badhaadhina deeggara inni tokko kafaa'oo deeggara inni tokko abaa'oo deeggara mana tokko keessa warri siyaasatu jechuudha. Atillee onnee laafummaa qabdaa qoma bal'aa qabdaa rakkataa yoo gargaarsu taate garaan haadhaa burreedha yookiin immoo obboleessi tiruu keetii